بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا كينيا كان بيتي التنين هردفا جرتني في بيا أنباتي التنين هردفا جرتن مرتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدا يو ربين كيا كفئلو تاتي ijoollee zaatti si didiqoodha wanni isii keessa yaa'u gurguddaadha qabadhee as jira fedha rabbiitiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechuun affeerraa kenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah maqaan keessan eenyu jedhama mee walaa barru? Sabaa'if jedhama. Ishii keessanoo? Abdulwaahid. Kabajamtoota hordoftoota keenya maqaa jaroota keenya kanaa dhageeffattanii jirtan. Wanni har'a nu irraa haasa'uuf deemnu hadiisa tokkotu jira. Hadiisa Sahih Bukaarii keessa jiru, Sahih Muslim keessa jiru tokkotu jira. Gaafa tokko caalaan malakaa guddichi malakaadha ka Rabbiin wahitti isa shuume Jibriil ka jedhamu dhufe gara caalaa namaa dachii keessatti Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufe suuraa nama dargaggeessa nama jajjaba bareedaa asarri nama karaa deemee dhufee irratti mul'anne fakkaatee dhufee Nabi Muhammadii sahaba wajjin taa'u dhufee salaama irratti qara'ee gaafii ajaa'ibaa Nabi Muhammadiin gaafate. Gaafii nu amma jara kana gaafatuudhaaf deemnu Nabi Muhammadiin gaafatee Nabi Muhammad deebisaniif maali laata? Mee hamma xumuraatti nu wajjin tura. Mee arkaan islaamummaadhaa meeqa? Sabaa'if siinaa jammarru situ natti asaanallee. Inshi arkaan islaamummaa meeqa? Arkaan islaamummaa awwalatti meeqa? Arkaan islaamummaadhaa? Shan. Ishi tokkoffaan? الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني إقام الصلاة الثالث إيتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس حج بيت الله الحرام. أركان الإسلام ماذا إذا شنن كنا علماء كيرا فرتني جدًا حديث جبريل عليه السلام وفي نبي محمد قافته كان الرافعة في كان فكاتن حديث برا راجعون فتني أركان الإسلام ما دا شنجرني لفكان مجان ذات تكادا وان قداني من نوهم ميغرا عبد الواحد تشاترو نوردفا مي أركان إيمانا نوهم أسن أركان إيمان هذا ميك أركان إيمانا جه مالفا مي تكفان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. أركان الإسلام ما راشن جنة كنّي جرا كإيمانا جه جنة كنّي جرا مي أركان إنسانا هو ميكا أركان إنسانا توك ركني تككابا جتشورا سمالي دا أنت عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جزاكم الله خيرا. اسم هندنو غلطوما الفاتا maqaa hordoftoota chaanaalii kanaatiin isin martinu galatooma rabbiin isin haa guddisu ijoollee abdii biyyaati boruuf addunyaan isin abdattee isin qabdii isintu boru nama addunyaa hogganu addunyaan deemu ta'a inshaallah rabbi isin haa guddisu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya dhageessan waan amma ijoollee keessaa deemutti jiru. Viidiyoo kana share like godhaa chaanaalii kana subscribe godhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.